بقتي لسنجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّا جتشودا ميشالي في قتي ميشا وبوليتي كنا جنة حياته ما تيسي يدفسر كاي تسينغوتي قبل في سنين جرا قتي ميشا هندوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال عليكم فيني أمن تكتم صودي كودي لرجعتي سنين جرا تكتم tokkoffaa irratti kan isin agarsiisuu barbaadu hidhi keessatti jechuudha hin gargara harki firaashaa duriyaa argitan kana tokko hidhi jechuudha inni kun hedduu bareedaa hedduu miidhagaa wanni isin hubachuu qabdanii bakkaa fi yeroo qusachuu jecha akkanatti kan waraabe jechuudha firaasha tokko qofa itti godhe firaashin tokkichi ekistraa boondidiin kunoo hagana gayaa guddinni isaa jechuudha lafarraa hagana ol ka'a gubbarleen akkana jira akkasuma immoo guddinni isaa achirraa hagatiiti sa'aatii kanatu aduutti jira isiniin jedha guutuu har'a jechuudha meeshaa isii qofa qabadhee dhufe qarshiin inni itti bitamu firaashii akkana lama qaba ittiyaan sun ammoo tuyyuu qarxii firaashaa afur qaba hundi isaanii kun as jiranii sa'aatii itti godhu dhabee akkasuma ammoo tuyyuu jarjara waan qabuuf isiniin jedha ittiyaan sun ammoo tuyyuu sufraa qaba kun sufraa mataa isaati qarshiin inni ittiin dalagame carqiin bichaan qarshii kuma 15 isiniin jedha ittiyaan sun ammoo tuyyuu meeshaan isii qabdu salphisee isinitti himaa wanni hundi dabalee jira sinii dana qabdi siniin kun baay'ee furdoodha yookiin yabbuudha sinii sana qarshii kuma 1,800 qabdi sirriitti hubadha feermuuzii guddaa qabdi feermuuziin kun orijinaala baay'ee guddaalee jalalleen kun hin banama yeroo dhiquu barbaadan akkasuma immoo tuyyuu gubbaalleen kunooti haala kanaan banama kunoo keessa isaa pinkii yookiin ammoo tuyyuu bifa wordii ta'u orijinaalummaa isaa arguu dandeessan qarshiin inni ittiin bitame 2,800 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rakabootii abbaa gadaatii rakabootiin abbaa gadaa dhuunfaa isaati jechuudha sadarkaa qaba qarshii 2,100 isiniin jedha meeshaan inni qabu akkuma dura baratame meeshaalee xixiqqoo kana jechuudha kunoo isillee qaba saarviisii mataa isaallee ni qaba sadarkaa qaba jedhanii garuu rakabootiin abbaa gadaa yeroo takkaaf bareedaadha ittiyaan sun girgiraa qabdi girgiraan kun isaa jechuudha guddaadha akkasuma immoo tuyyuu qarshiin inni ittiin bitame birrii 100 qofa isiniin jedha ittiyaan sun jabanaa qabdi jabanaan kamis adda gurgurama birrii 30 kunillee birrii 10 adda gurgurama jabanaa bareedduu jiddu galeetti taate xiqqoo naabit naan jette hedduu bareeddii isii orijinaala taate qarshii 300 fi birrii 30 jechuudha walumatti tuyyuu isiniin jedha ittiyaan sun diriyaa kana qabdi diriyaan kunillee uffanni kun kan isiiti jechuudha kan haadha isiiti aslaala namootiin diriyaan ajajatan samuuna kana diriyaan dubaayii kan isinii bitee haga nama 5ti kalariin kan isin filattan suuqa yeroo jiru filachiise kalariin kan isin filattan haa ta'u malee uffannaan isaa diriyaan isaa hodhisiisan isaa kanuma viidiyoo isin hojjanne garuu kalarii isin hodhisiise namni qeer isin jedhe kun diriichi kana isiniin jedha dubaayii hagana guddataa islaala baay'ee guddaadha duraa duuballee gogoraan isaallee furdaadha doktanii gogoraan isaa baay'ee furdaa fi akkasuma immoo yabbaa ka ta'eedha itti aansun ammoo tuyyuu gogoraalleen guddinna irraa jechuudha irraa kan shaashii ta'ee tuyyuu hafee hundi keessanuu warri diriyaa hiida kanaaf nam shaniyyuu ka bitate hunduu kun irraa hafee fi jira garuu kalarii ofii filatan jechuudha kalarii ergee fi keessan filatanii qarshiin inni ittiin bitame maqarabaa kana qaba kunoo akka ka turkiisan maqarabaan isaa furdaa ta'uu baatullee garuu ammoo tuyyuu baay'ee bareedaadha isin fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya diriyaadhaan kunniin Dubaayidha qarshiin inni ittiin bitamu qarshii 5,000 isiniin jedha ka achii gadi illee hin jira itti aansun ammoo tuyyuu meeshaan ani isinitti argisiisu saanii sudhufee saanii jechuudha baay'ee bareedaa tahe kaameraan ol ka'iiti kunoo akkuma asitti argitan kana saaniin kunii baay'ee gurguddaadha ka waxiiti aynata afurii meeshaan inni qabu jalatti tibsii ofii qaba haala kanaan argitanii cilfaa afurii qaba laala cilfaa afur saanii ittootti baafatan 4 jechuudha tibsii isaa waliin 9 meeshaa 9 jechuudha waan 9 ofii qabatee kunoo cilfaan ishiidha addaan baasuun barbaanee takka lama 3 4 kunoo baay'ee guddaadha hedduu guddaadha jechuudha xiqqaa miti akkasuma lamallee yoo fayyadamuu barbaaddan kunoo haala kanaan fayyadamuu dandeettanii islaala nagaa tokko simbira lama akka jedhan tokkollee yoo fayyadamuu dandeettan jechuudha akkasuma immoo tibsii kana waan biraallee itti fayyadamuu dandeettanii garuu waan isaatiin adda baasuun qabdanii gurguddaadha xiqqaan gatiin kanaa gadi guddaan kun akkanumatti qarshii kuma lama isiniin jedha ishii mee daftararra laalaa isisan sadii wajji ishii saanii isaa rog-sadee baay'ee bareedaa ta'e kana kun hojja keessanii ilaala qarshii 1,800 isiniin jedha itti aansuun cilfaa maankaa qabdi maankaa darzana tokkoo fi shukka darzana tokko qabdi birrii 1,000 tirii gugurdaa tiriin kun baay'ee guddaa fi furdaadha kunoo haala amma argitan kanaan sadarkaa 3 isiin 2 jettee an 3 walirra bitee fi kunoo sadanii qarshii 2,600 isiniin jedha baay'ee gugurdaadha burcuqqoo darzana tokko qabdi burcuqqoon kunillee kan duraan isin beeytanii jarjaraati meeshaa viidiyoo qarshii dogoggora irra laalina kunoo
isiitana qarshii kumaa isiniin jedhaa darzanii tokko firiin 12 ka buddeenaa qabdi kun daabboo feete buddeena feete haala kanaani innis qarshiin isaa 350 akkuma duraati kursii irra taa'an qabdi naabiti naan jettee qarshii 450 mantajkashaa qabdi birri 150 mandajaa qabdi mandajaan wal caala isiniin jedhee jira kunoo isa bareedaa ta'e isin dura isinitti himaa ture qarshii 700 itti aansu namoota yoo distiidha distii isinii hima distii firii sadii qabdi distii firii sadii kun qarshii 2700 isiniin jedha xiqqaa guddaa fi jiddu galeessa qabdi itti aansu isaanii zirgii dardana tokko qabdi firii 12 birrii 1800 isiniin jedha zayitii omaarii qabdi litira 5 guddaadha akkasuma illee 1700 siisi paastaa qabdi okee siisi sirritti paastaa okee qabdi firii 10 birrii 1000 buna qabdi 1600 kiiloo 2 sukkaara qabdi sukkaarri 160 baay'ifadha kiiloo 2 itti aansu mokoroonii qabdi birrii 500 illee kiiloo 3 itti aansu maktafaa qabdi maktafaan birrii 400 kan mukaatiin abiti jette itti aansu meeshaan isin qabdi makarajiidha makarajii qabdi kunoo qabdi kunoo makarajiilee jabanaa biran naabitiif naan jette makarajii bareedaa qabdi qarshii 1300 isiniin jedha itti aansuun masxaaxa baar katti dhiqatan qabdi qarshii 300 meeshaalee isin qabdi isin argisiisa itti aansuun maggaarrajaa lamaa qabdi kagaadaa saalonaa meeshaa isii wajjin kuni kagaadaati balbala gaadaa irra akka godhamu litira tokko kun ammoo tuyyuu kunoo litira 2 argitanii gabarii isaa wajjin maachii carqii sanii qabdi akkasuma ammoo tuyyuu meeshaa isaa wajjin kunoo asillee jira meeshaa isaa wajjin guutuu qabdi muyni isaa kan itti duran kunoo kana kunooti wal caala kuni gabaabanii kan mitira tokkooti kun kan mitira lamaati qarshiin isaa lamaan isaa tuyyuu maggaarrajaa lamaan qarshii 800 namni garii maggaarrajaa haga humna keessaniitiin dalagsachuu dandeettanii kun akka hayaatu kana gabariilee itti gootee carqii san jechuudha mitirii 2 hir'iftee qarshii 800 kagaadatii fi kabalbalaa maskootii jechuudha argitanii 800 lamaan isaa tuyyuu itti aansuun sharaa qabdi sharaan kuni bal'inni isaa jechuudha sadarkaa qaba kan sadarkaa tokkoffaa sanii miti har'a binne waan biizii taanee fi bal'inni isaa qumatiin 5 garaan 4 qarshiin inni ittiin bitame qarshii 1800 zarii kanaati jechuu gabaabaa inni kun hin cabame haga nagahee itti aansuun ammoo tuyyuu meeshaan isiin qabdu minxaafii qabdi minxaafii guddaa qabdi kunoo minxaafiin kun akkuma duraa guddaa 9500 uffata daa'ima isii qabdi kunoo kama gatiin isaa madaalaa ta'e humna kiyyaa naabiti jettee bitee fi kunoo daa'ima xiqqishoo waggaa 3 rabbi nagaan itti siyaa galchu garuu bareedduudha uffanni kunoo ka qorraati bakkii qorra waan ta'eef as ilaala uffanni uffata ta'ee fi miti isinii galaa jiraami uffata qorraa laalanii bituudha namni kunooti tana surreedha akkasuma ammoo tuyyuu kootiidha kootii jalaan ticheertidha qarshii 2000 bichaadha isiniin jedha akkanatti akka humna keessaniitiin bitattan kan akka 15,000 jira gattiin tun jechuu garuu akka humna keenyatiin bitanna itti aansuun waan baay'ee waan guddaa qabdi abbaa isiiti kaa dhuffise jettee abbaan dhiifne shaalii tokkoffaa ta'e orijinaala ta'e naabiti naan jette kunooti shaalii haga inni guddatu as laala uffadhellee beekoo ani ka dhiiraa waan ta'eef haga guddatu laala argitanii kanaaf shaalii abbaa qabdi baay'ee guddaa ta'e qarshiin inni ittiin bitame qarshii 2000 qofaan abbaa isii shaalii tokkoffaa ta'e orijinaalaan daara baafte rabbi daara isii baasu kaalsii 2 qabdi kaalsii 2 naabitiif jette qarshii 100 lamaan isii jechuudha soddomaallee jirti isiin tuni kun furdoodha aslaala keessa isii orijinaalummaa isii keessa isiitti furdoodha qarshii 50 marakas jechuudha amaaman sadarkaa qaba amaamaa hin baasu kun isinitti argisiisa maqaa aljaziiraa malee maqaa wayii qaba garuu ammoo tuyyuu qarshii inni ittiin bitame qarshii 1,400 ka 1,000 illee ni jira ka 900 illee ni jira sadarkaadha inni kun orijinaala tokkoffaa aljaziiraa jechuudha TV irra laaltinsin ka arabaa itti aansuun maashaallah tabaarakallaa uffata abbaa isii kootii bareedaa ta'e jechuun jaakettii bareedaa ta'e naabitiif jette wallaahi gaafa jaakettii kana bin roobni waan takkan argine anuu godhee galee isin kijibu keessa isaa laala as laala argitanii as laala ija keessanii naganni furdatu as laala kalariin isaallee kalarii adda ta'e wayii as laala diizaayinii isaa as laala harka isaa argitanii bakka kootii orijinaalummaa isaa kanaan beektan kun ammoo feekiin asii laastikii qalloo isii qaba kana laala kalaa lamaan jechuun argitanii akka lamatti argitanii duuba isaallee laala argitanii akka inni bareedu asii beekiisa kootiin nama guddaa akkana hin ta'ini kun amma ka biyya qorraati ija keessanii laala baay'ee furdaa wayiiti kuno kanallee kun irraa baha itti deebi'a irraa bahallee itti deebi'a isiniin jedha inni kunis sadarkaa qaba kuno qarshii 4,700 binnee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuno silaalaa kun irraa bayaa asitti zippi
feetanitti deeffattani feekiin irraan ba'u jechuudha. Sadarkaa qabaa miire oriijinaala kan ta'in irraan ba'u kun karaa lamaan uffatan. Kun karaa lamaan uffatan jechuudha. Ittillee diranii uffatanii as ilaala akka inni itti bareedu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma immoo meeshaa hedduu qabdi. Meeshaa isii as keessatti ilaallattu isa godhe daftara bismillah. Midhaan himuuf barbaatama. Binnee daayisifnee 1700 birrii ittiin daayisifnee birrii meeqa dhibba herreegadha birrii 7 hin argattani. Kiiloo takkittiin birrii 7 Shaashamannetti ka daakkamu tumamee daakkamee akkasuma immoo nama na gargaaree birrii 400 kenne walitti herreegadha isiniin jedha. Itti aansuuf furuu duqeetii kiiloogiraama 50 qabdi kunuuti. Dibooraa qabdi sadarkaa qaba jechuuf furuu duqeetiin kunillee sadarkaa qaba. Akka sadarkaatiin gatiin isaa wal jalaa jala hin hir'ata. Namoota iyyuu isuma ofii kiyyaa fayyadamu mana kiyyatti yeroo hunda isin argitan san qarshii 5,000 bitee fi shunkurtii qabdi kunoo shunkurtii kiiloo 10 qabdi jakeessanii naslaala qarshii 600 kiiloo 10 ka qabdu gaaf sarraka saama birrii kumaanuu kana bittani maaltu agareen kanji akkasuma mootuyyuu viidiyoo as fide jiraate inshaallah wa ta'ala hafe kanniin hima kuna himee jira kiiloon tokkichi 800 kiiloon 2,600 carqii kanniin jechuudha nama 5tu baafate isa kana argitanii diimallee baafatanii kabiraallee iskiriinirra isinii kaa baafatanii garuu viidiyoo isiniif waraabuu hin dandeenye haala kanaan carqii majlisaa idaf nama hedduu dhaqqabe walumaa galatti nama 7 dhaqqabee jira jechuudha. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan faayaa isin jaaladha isin kabaja Oromoo kiyya yoo aariin irraa qabaattani wallaahi dhiifama naa godha isiniin jedha. Gannat kunooti meeshaan kan kee tokkoffaa irratti asitti isa kana kun kan nama biraati. Itti aansuun namoota iyyuu diriyaa haadha keetiiti. Waan sitti aansuun shaalii abbaa keetiiti. Kamate barbaadu viidiyoo irratti argita. Jaakeetii abbaa kan keetii, amaamaa abbaa kan keetii kunoo meeshaa tokko irra qaqqabiif dafa. Distii firii 3 maggaarrajaa 2 bakka hedduudha jechuudha. Carqiin kun as keessa jira. Hundumaafuu jechuudha. Saaniin ittoo kanniini mokoroonii, ruuza, paastaa, sukkaaraa, zayitii, mastaaxaba bakka ka ittoo ka buddeena hundayyuu bakka dhaabi. Tarsaan akkuma gaffiiddeetti baase.